Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaallatu maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedha akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa. Abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eegamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka maatii Waaqayyoo mee guyyaa har'aa barumsi mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo waa'ee ergamootaa irratti barumsi isheen qabdu maal fakkaata waan jedhu sani mee wajjin haa ilaallu. Yeroo baay'ee warroonni amantii Pirotestaantii keessa jiran wantumaa nuti warri Ortodoksii waa'uma kitaaba qulqulluu osoo hin beekiin akka nuti lafaa kaanee ergamoota waan jaalannuuf waan kabajnuuf inni biraa immoo maqa balleessii tokko tokko illee immoo akka waan nuti ergamootaan waaqa jennee akka waaqaan wal madaallee yookiin akka waaqatti ergamoota laalletti warroonni yaadan jiru. Mee barumsi mana amantaa Ortodoksii bu'uurri ishee maalidha? Waa'ee ergamoota irratti bu'uurri ishee maalidha? Uummanni keenya illee immoo beekuu hin qabu maal fakkaata? Isa jedhu sanii mee wajjumaanii ilaalatoo haa deemnu maatii Waaqayyoo maalidha? Kitaaba qulqulluu beekuun hubachuun dirqama waan ta'eef hubachuu qabnaa, beekuu qabnaa, barsiisuu qabnaa, wal barsiisuu qabnaa, wal hubachiisuu qabna waan ta'eef mee wajjin haa ilaallu. Asumaan immoo Ortootii miidiyaan miidiyaa barumsa mana amantaa Ortodoksii kan itti hin dabalamne, hin raayes, hin hir'anne kan manni amantaa barsiiftuu addunyaan akka hubattuuf afaan Oromootiin wangeela babal'isuudha. Kanaafiyyuu namoonni isinitti tole sheerii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan, gaafii yoo qabaatan immoo koomentii irratti barreessuudhaan akkana wajjin akka taatan asumaan dhaamsa isiniif hima jechuudha. Mee wajjin ilaalatu haa deemnu. Handaawutii kanallee isiniifanii ergaa teelegiraam irratti Faayisaa Addunyaa isa jedhu keessatti illee immoo gad lakkisaa. Obboleewwan keenya immoo warra Pirotestaantiitiif illee ergaa ta'u akka isaan hubatan, akka isaan beekan, akka dhugaa hubatan warroota barsiisota sobduudhaan warroota mallaqaaf jecha addunyaa kanarra fiffiiganiif jecha akka hin fudhatamne isaanis akka hubataniif waan kana ergaa jechuun barbaada. Mee waa'ee Waaqayyoo irratti yookiin waa'ee uumamaa ergamoota irratti manni amantaa Ortodoksii maal jettee barsiifti? Ergamoonni immoo eenyu fa'aadha? Kitaabni qulqulluun maal jedha? Ergamoonni kaayyoo maaliitiif uumamanii isa jedhuun wal qabatee ayyaana muddee bulii 19 isa kabajamuun illee akkamitti kabajnaarraa akkamitti kabajamuu qaba isa jedhuun wajjin ilaalla jechuudha maatii Waaqayyoo. Mee wajjumaan itti fufnu jechuudha. Akka sagalee Waaqayyoo akka jedhutti asirratti maal jedhaa? Waaqayyoon guyyaa dilbataa yookiin guyyaa jalqabaa uumama uumuu eegaletti seera uumamaa boqonnaa 1:1 irratti jechuudha. Ergamtoota isaa uumee jira jedha. Uumamtoota 8 uumamanii uumamtoota 8 keessaa inni dhumarratti 8ffaa irratti kan uuman eenyudha? Ergamtootatu uumame jechuudha. Yommuu ergamtoota isaa uumettis bakka hin jirre irraa gara jireenyatti isaan fidee uumee jira. Kuni barumsa mana amantaa Ortodoksiiti jechuudha. Ergamoonni kan uumamanii waan hin jirre irraa gara jiranitti fide jechuudha Waaqayyoon. Waaqayyoon addunyaa kana haala sadiin akka uume jechaan uumee jira. Jechaan jechuudha Waaqayyoon. Akkanumatti immoo uumee jira. Qaqqabees uumee jira jechuudha Waaqayyoon. Ergamoota garuu waan hin jirre irraa gara jiranitti isaan fidee jira jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko maal jedhaa? Namoonni tokko tokko garuu sagalee raaja Waaqayyoon Daawitiin
faarsa Daawit 103 lakkoofsa 4 irratti ergamtootas hafuura yookiin qilleensa taasisaa. Tajaajiltoota isaas laboobina abiddaa taasisee jedhee dubbateera Daawit. Isa kana fudhatanii too qilleensaa fi ibidda irraa uumaman warroonni jedhani hin jiru. Kuni garuu qabaachuun ergamoonni kun uumama irraa innis qilleensa fi ibidda irraa uumaman kan jedhu akka hin taane hubachuu qabna jechuudha kiristaanota. Haa ta'u malee raajaan Daawit yommuu kana jedhu ergamtoonni maal irraa akka uumaman ibsuudhaaf osoo hin taane ergamoonni Waaqayyoo akka ibiddaa kan tuqamuu hin dandeenye akka qilleensa saffisoota taasisee isaan uume jechuu abbootiin mana amantaa keenyaa hin barsiisu jechuudha. Maal jechuudha? Yoo jenne amalli ibiddaa maalidha? Jennee amala ibiddaa beekuun hubachuun qabnaa jechuudha. Amalli ergamootaa amala Waaqayyoo isaaniif kenne keessaa amala kana akka qaban jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo akka ibiddaa kan tuqamuu hin dandeenye akka qilleensaa saffisoota taasisee isaan uume jechuu akka ta'e abbootiin ni barsiisu jechuudha. Kun immoo wanta dhugaa dhalleedha jechuudha. Ergamoonni wal keessa darbuu danda'u. Xiqqeenya irraa kan ka'an wal keessa darbuu danda'u, muka keessa darbuu danda'u, mana keessa darbuu danda'u, wanta hunda keessayyuu darbuu hin danda'u jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo jechuudha. Kana uumamtoota keessaa Waaqayyoon haala kanaan ergamoota uumeera jechuudha. Kunis kallattii. Kunis jedha laala. Kunis kallattii Waaqayyoo tajaajila isaanii kan ilaallatudha. Abiddi fi qilleensi tajaajila ergamootaaf fakkeeffamee yeroo ibsamu kan argisiisudha malee ergamoonni ibiddaa fi qilleensa irraa uumaman jechuu akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Ibiddi cimaadha. Harkaan qaqqabamuus hin danda'u. Ergamoonnis akkanuma. Waaqayyoon humna isaanii kennee jira. Humna kanaan immoo waan baay'ee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Ergamoonni kennaa Waaqayyoon isaanii kennan jechuudha. Qilleensi saffisaadha. Ijaan argamuu hin danda'u. Ergamoonnis akkasuma jechuudha. Ergamoonnis akkasuma. Kanaaf Daawit waa'ee kanaa yeroo dubbatu ergamoonni ibiddaa fi qilleensa irraa uumaman jechuu osoo hin taane ergamoonni amala qilleensaatii fi amala abiddummaa qabaachuu isaanii argisiisuudhaaf akka ta'e manni amantaa Ortodoksii hin barsiifte jechuudha. Kanaaf ergamoonni Waaqayyoon akkamitti akka uume hin beeknu bakka nuti walumaa galatti jechuudha. Waaqayyoodhaaf hanga Waaqayyoon nuu ibse hanga beekuu qabna malee sanaa ol maal ta'uu hin qabnu deemuu hin qabnu jechuudha. Dirqama ergamoonni waan irraa uumaman beekuu hin qabnaa wanti jedhu hin jiru wanta akkasii. Hin jedhu wanta akkasii jechuudha. Biyyoon maal irraa uumame? Qilleensumti mataan isaa maal irraa uumame? Waaqayyoon akkamitti isaan uume? Uumamtoota jalqabaa keessattuu gaafa sanbata guddaa uumamanii Waaqayyoon waan hin jirrerra gara jiranitti isaan fideera jechuudha. Aangoo isaati kun. Aangoo Waaqayyooti jechuudha kun. Kanaaf Waaqayyo ergamoota isaa uume seeraa fi sirna malee akkasumaan kan dhiise osoo hin taane qomootiin yookiin nagadii jedhamuun adda qoodee teechisee jechuudha Waaqayyoon. Mee kana immoo haalaan keessattuu iyyuu akka mana amantaa Ortodoksiitti qulqulluun Epifaaniyoos inni jedhamanii kitaaba Aksumaaroos keessattuu iyyuu kitaaba Musee seera uumamaa yeroo dubbisanitti hubachuu waan dadhabaniif booda Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyoon ibsee fi kitaaba kan akka barreessan manni amantaa Ortodoksii maal gootii hin fudhatte jechuudha. Isa sanarratti maal jedhee kaa'ee jira? Qulqulluun Epifaaniyoos kitaaba isaanii Aksumaaroos isa jedhamu irratti hin jira kitaabni mana amantaa Ortodoksii keessaa namoonni argattan bitattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo ergamoota isaa guyyaa sanbata guddaa yookiin dilbata uumee magaalota 3 irratti isaanis Iyoo'aar,
raamaa fi erar irratti qomoo dhibba dhibbaadhaan akka taasise ni ibsa jechuudha kitaaba kanarratti jechuudha. Kitaaba kanarratti ergamoonni qulqulloonni qomootiin akka dhibba ta'an gooftaan keenya illee immoo fakkeenyaaf dubbatee jira. Maal jechuudhaan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal isinitti fakkaataa jedhe ilaala. Namni tokko hoolota 100 yoo qabaate, namni tokko hoolota 100 yoo qabaate isaan keessaa tokko yoo bade, artanii hoolota 100 keessaa hoolaan takka yoo badde hoolota 99 tulluu irratti dhiisee deemuu isaa ilaala. Deemuu isaatiin isa bade tokko san hin barbaadu hoo jedha Waaqayyoon jechuudhaan wangeela Maatiyos 18 lakkoofsa 12 irratti waan kana maal godheera ibseera jechuudha. Uumama kana keessatti gaafa ilaaltanii Waaqayyoon ergamoota uumee ergamootaaf maal kenneera? Beekumsa kenneera. Beekuu akka danda'an, hubachuu akka danda'an, akka isaan qorachuu akka danda'an jechuudha. Kanaan booda hoo ergamoonni maal jedhanii eenyutu nu uume waan jedhan gaaffii kaasan jechuudha. Ergamoonni maaliif gaafisanii kaasanii yoo jenne immoo beekumsa Waaqayyoon isaaniif kenne sanitti fayyadamanii eenyutu nu uume. Har'allee nuti gaaffiin keenya eenyudha? Eenyutu nu uume? Deebiin keenya maal ta'a? Waaqayyo ta'a jechuudha. Yeroo sanitti garuu hangafa ergamootaa kan ta'e Saaxinaa'eel anaadha. Uummanni kan isin uume anaadha jechuudhaan of tuulummaadhaan waan dubbateef inni maal ta'eera? Hin kufeera jechuudha. Erga inni kufee immoo iddoo isaa eenyutu bu'ee? Addaam yookiin ilma namaatiif bu'ee jechuudha. Kanaafidha har'aa Daabiloos ilma namaatirratti ilmaan namaa Waaqayyoodhaan adda baasuudhaaf yeroo hundaa ciisee wanti hin bullee fi kanaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha. Iddoo isaa fudhate waan ta'eef ilmi namaa Addaamin illee iddoo sanii akka kufu hin taasise jechuudha maatii Waaqayyoo. Taasisni immoo hangafoota ergamoota mee wajjin haa ilaallu. Hangafoota ergamoota Waaqayyoon uume. Maal jedhaa? Waaqayyo ergamoota uume seeraa fi qajeelfama malee akkasumaan isaan hin dhiisneedha. Maal jechuudha? Seera kenneefii jira, qajeelfama illee immoo kenneefii jira jechuudha. Ergamoonni kaayyoo uumamaniif qabu jechuudha. Kaayyoo uumamaniif san keessa hin bahanii jechuudha. Isa keessa yoo bahan maal ta'eera? Saaxinaa'eel akkuma adabame jechuudha. Akkuma armaan olitti ilaalle magaalota 3 qomoo 100 isaan qoodee yommuu muudetti hangafoota yookiin dursitoota ammoo isaaniif muudee jira jechuudha. Magaalota kaniin irratti maal qabu jechuudha? Magaalota kana irratti dursitoota jira jechuudha. Hooggantoota jira jechuudha. Hangaftoota, ergamtoota yommuu jennu garuu dursitoota yookiin hooggantoota ibsuuf kan itti fayyadamnudha malee ergamtoota keessaa umuriidhaan wal dursan hangafaa fi quxisuu jira jechuu miti. Maal isinitti fakkaate? Ergamoonni Waaqayyoo guyyaa tokko uumaman waan ta'eef kan wal dursanii miti jechuudha. Yookiin Mikaa'elatu dursaa, Gabri'eelitu dursaa, Uraa'elitu dursa wanti jedhamu hin jiru wanta akkasii jechuudha. Waaqayyoon guyyaa tokko isaan maal godheera? Isaanii uumeera waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon uumamtoota kaniin guyyaa isa jalqabaa gaafa sanbata guddaa uumeera waan ta'eef uumamtoonni kuniin umriidhaan wal maal godhanii hin dursanii jechuudha. Wal hin dursanii jechuudha. Kana haala kanaan kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Kun waa'ee uumama ergamootaa. Mee amma immoo hojii wanti ilaallu ergamtoonni hangafoota qabaachuu isaanis kitaaba qulqulluu irratti bakka adda addaatti karaa tokkoonis ta'ee karaa biraan barreeffameetoo argina jechuudha. Qulqulluu Yohaannis abbaan wangeelaas akkana jedhee barreesse. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 irratti jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha. Ergamtoota 7 Waaqayyoo fuuldura dhaabbatan argeera. Waaqayyo fuuldura dhaabbatan jechuun amma maal jechuudha? Waaqayyoodhaaf iddoo murtaawaa miti. Hin dhaabbatan jechuun maal jechuudha? Kadhannaadhaan. Amma fakkeenyaaf namni tokko Waaqayyo fuuldura dhaabate jechuun maal jechuudha? Kadhannaadhaan Waaqayyo kadhachaa jira jechuudha.
Maaliifuu uumamtoonni waaqayyoodhaan kan itti wal qunnaman maalidhaani kadhannaadhaan waan ta'eef jechuudha. Malee waaqayyoodhaan iddoo kanaa bitaa mirga wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu ergamtooti torban waaqayyoo fuuldura dhaabbatan jechuun yeroo itti waaqayyoon kadhatan, yeroo itti waaqayyoon itti galateeffatan, yeroo uumaa isaanii itti faarfatan arge jechuudhaan hin dubbataa jechuudha. Kanaaf ergamtoota torban jechuudhaan maqaa isaanii ifa dha'ee jira jechuudha Wangeelawwi Yohaannis. Henook immoo akkana jedha kitaaba isaa keessatti jechuudha. Macaafa Henook boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 7tti ergamoota kaniin immoo maqaa dha'ee jira jechuudha. Maqaan dha'ee jira. Uraa'eel, Rufaa'eel, Raagu'eel, Mikaa'eel, Siraaqeel, Gabri'eel jechuudhaan ergamoonni kuniin eenyu akka ta'an maqaa isaanii dha'uudhaan maal godheera waamee jira jechuudha. Waamee jira jechuudha. Keessattuu ergamoonni kuniin akka Mikaa'elii, Gabri'eelii kitaaba qulqulluu keessatti bakka baay'eetti dhaamanii jiru. Bakka baay'eetti jechuudha. Mi'a fakkeenyaa fi raajichi Daani'eel jechuudha. Raajichi Daani'eel waa'ee kanaa maal jedhee dubbate? Daani'eel ammoo qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabri'eel jechuudha. Maqaadhaan adda baasee waamee jira jechuudha. Yeroo baay'ee warra Pirootestaantii wanti kun waan itti mul'anne natti fakkaata. Yeroo isaan eessaa fiddanii jedhanii immoo yaada garaagaraa kaasanillee arguu dandeenya. Mee fakkeenyaa fi macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti maal jedhamee isa jedhu san mee wajjin haa dubbifnu. Mee wajjumaan haa dubbifnu. Isa mallattoo irra godhe kana jechuudha. Achumaan immoo jedha. Achumaan immoo bishaanii ullaayii irraa waan akka sagalee namaa yaa Gabri'eel wanta inni mul'ataan arge kana namicha hubachiisi. Laalaa yaa Gabri'eel wanta inni mul'ataan arge kana hubachiisi isa jedhu jechuudha. Macaafa Daani'eel mee Amaariffaan osoo niyan isiniif itti dubbise isinatti sila jechuudha. Macaafa Daani'eel boqonnaa 8 macaafa Daani'eel raajicha jechuudha. Raajichi Daani'eel waa'ee kanaa yoo dubbatu waa'ee ergamaa waaqayyoo boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti akkana jechuudhaan dubbata. በኦልባም ወንዝ መካከል ገብርኤል ሆይ ራእዩን ለዚህ ሰው አስታውቆ ብሎ የሚጮውን የሰው ድምፅ ሰማው ይላል። ላላ አቹማን jechuudha yaa Gabri'eel wanta inni mul'ataan arge kana namicha hubachiisi eenyutu jechaan jira Gabri'eelidhaan. Amma gaafii guddaan kana wanta inni raayiidhaan yookiin raajiidhaan arge kana hubachiisi jedhee Gabri'eeliin gara Daani'eelitti ergaa kan jiru waaqayyo akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Jedhuun dhaga'ee jedha. Eenyutu dhagaa? Daani'eeltu dhagaa. Kana irratti Gabri'eel jedha. Gara iddoo ani dhaabbadhu dhufee Amaariffaan maal jedha? እኔም ወደ ቆምኩበት ቀረበ በመጣም ጊዜ ፈርቼ በግንባሬ ተደፋው እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ራእዩ ለፍጻሜ ዘመን እንደሆነ አስተውል አለኝ። ማንጅና እዶ ላበዱ ዱፌ የሮ እን ዱፌ አሞ ነይን አደኮቴ ገድ ጎምቦም ፈሜ እኒ ገሩ ያ ሙጫ ነማ ሙልእትች በረገር ኡማትት ተኡ ኢሳ ሁበዱ ናንጀዴ ጀዳ አላ ሐሪሮን ኤርገምቶኒ ዋቀዮ ፊ amantoonni waaqayyoo warri waaqayyoon amanan warri waaqayyoon waaqessan hariiroo akkamii akka waliin qaban hubachuu qabna jechuudha. Namni ergamoota jibbu nama waaqayyoon jibbuudha jechuudha. Nama waaqayyoo wajjin hariiroo hin qabnedha jechuudha. Gartanii hubadhu naan jedhe. Yeroo inni ana wajjin dubbachuu ilaal yeroo inni ana wajjin dubbachaa jirutti ani fuula koo gara lafaatti gadi gombiseen of wallaalee jedha. jedha keessa Daani'eel ሲናገረኝም ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋው እርሱም ዳሰሰኝ ቀጥ አድርጎ አቆመኝ።
argitanii yeroo ani yeroo inni ana wajjin dubbachaa jirutti ani fuula koo ani fuula koo gara lafaatti gangombise of wallaalee inni garuu harka isaatiin na qabee iddoo ani na ture na dhaabbachiise iddoo ture na dhaabbachiise laala. Kanaana ergamoonni nu qarqaaru yoo jennu kana jechuudha. Waan biraatii miti. Nuti ergamoota hin waaqessinu. Waaqa ergamoota isa waaqessinu. Waaqa ergamoota uume san waaqessina nuti. Kana himaa warra ollaa keenyatti warra maqaa nu balleessanitti jechuudha. Ammallee Daani'el boqonnaa 10 Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti immoo maal jedha kan jiru immoo wajjin haa ilaallu. Ergamaan guddichi inni mootummaa Faarsiif dhaabatu jedha laala. Ergamaan guddichi inni mootummaa Faarsiif dhaabatu bultii 21ffaa anaan mormuudhaaf ni dhaabate. Ana irratti Mikaa'el ergamoota gurguddoota warra duraa keessaa inni tokko na gargaaruudhaaf ni dhufe. Anis mootota Faaris biratti isa nan dhiiseedha. Maal jedhaa? Amaariffaanii boqonnaa 13 irratti የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ። እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚህ ተውትላል። አርተኒ ነቀርቃሩudhaaf dhufeera. Eenyu bira ergame ta'u Waaqayyo bira ergame kuno ala nagargaaruudhaaf dhufe. Har'a kan Daani'el gargaare akkamitti nan gargaarre har'a. Gaafiin kaafachuu qabnu kanaan. Daani'el nama akkamiiti? Daani'el nama Waaqayyo wajjin jiraatu. Daani'el nama amantiidhaan cimaa ta'edha. Daani'el nama Waaqayyo waaqessuudha. Daani'el nama afaan leencatti darbatamedha. Waaqayyo waan waaqeseef jecha jechuudha. Kanaaf namoonni of tuulummaadhaan bara keenya kana deddeebi'anii akka hubataniif wangeela kana hubachiisuun dirqama keenya jechuudha. Inni biraa immoo kitaaba Iyyaasuu ilma Nawee irratti ammoo qulqulluu Mikaa'el maqaa dha'uudhaan maal jedhee dubbata sanitti fakkaate Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 15 dhaxxanii yoo dubbifattan akkana jedha. Iyyaasuun jedha mandara Yirakoot mandara Yirakoot yommuu dhiyaate ol ilaalee jedha. Nama billaa luqqifamaa harkatti qabate isa dura ijaajju tokko argee jedha. Maalidhaa? Mandara sanitti gaafa dhiyaatu mandara sanitti yeroo dhiyaatutti maal luqqifateedha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee fakkii ergamootaa eessaa fiddanii minaamina fiddanii akkadha jechuudha. Isuma kitaabarra jiru kana fuudhanii too abboonni fakkiidhaan nutti mul'isan malee waan biraa kan taane kiristaanonni immoo asumaan hubachuu qabna jechuudha. Kiristaanii waan hin jedhu ol ilaalee nama billaa luqqifamaa harkatti qabatee isa dura ijaajju tokko argee gara isaa dhaqee ati garaa keenya moo gara diinota keenyatii jedhe isa gaafate. Inni ammoo deebisee woo ani nama hangafa loltoota Waaqayyoo ta'een dhufee jedhe. Iyyaasuun ammoo lafa ga'ee qoma'ee sagadeefii jedha. Eenyuudhaaf sagada? Ergamaa Waaqayyootiif jechuudha. Iyyaasuun. Amma Iyyaasuun yeroo kam sagadee jedha. Ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa. Waaqayyo biraa ergamee dhufuusaa. Erga bareen booda maal ta'e sagadeefi. Jalqaba irratti garuu hin gaafate. Ati miseensa keenya moo miseensa keenyaa miti jedhee maal gaafate? Gaafii gaafate jechuudha. Nullee har'a kiristaanonni yookiin warroonni ortodoksootaa ergamoota Waaqayyoo kan kabajnu isaan waaqa waan ta'aniif osoo hin taane ergamoota Waaqayyoo biraa ergaman tajaajiltoota Waaqayyoo yeroo hundi qulqulluu jedhanii Waaqayyoo kan galateeffatan waan ta'aniif maal goona hin galateeffanna jechuudha. Isaan faarsanna jechuudha.
Garuu waaqayyoodhaan wal qixxeessineeti miti. Isaan uumamtoota waan ta'aniif jechuudha. Achi maal jedhaa? Hangamni loltoota waaqayyoo sun deebisee jedha. Hangamni loltoota waaqayyoo sun eenyudha? Ergamame jechuudha. Iyyaasuudhaan iddoo ati dhaabbattu kun qulqullaa'aa waan ta'eef kophee kee miila keetii baafadhu jedhe. Iyyaasuunis akkasuma ni godhe. Akka ta'e aangoo isaa artanii aangoon ergamoota akkam akka ta'e jechuudha. Warroonni of tuulumaa warra deddeebi'an garuu wantoota garaagaraa yeroo haasa'an hin argina jechuudha. Isa bira immoo ergamaan qulqullichi Gabri'eel maal jedhee dubbate meesa jedhu immoo wajjin haa ilaallu. Maal jedhee dubbate? Maal jedhaa? Asirratti wajjin haa dubbifnu. Qulqullichi Luqaas wangeela isaa irratti maqaa qulqulluu Gabri'eel kan caqase akkana jedha. Ergamichi ammoo jedha. Ani Gabri'eelidha. Fuula Waaqayyoo dura kan dhaabbadhu na jedha. Misirraachoo kana sitti himuudhaaf ergame. Eenyurraa ergame? Waaqayyoo biraa ergame. Eenyu maqaan isaa? Ergamaa Gabri'eel jedhama. Kana jechuudha nullee har'a. Kanaan ala hin baanu nuti. Kanaan ala hin deemnu nuti. Qulqullichi Phaawulos immoo maal jedhee? Sagalee dursaa ergamtootaa samii irraa bu'aa jedha. Ergamoonni yeroon isaan qulqulluu qulqulluu jedhanii Waaqayyoon itti galateeffatan jechuudha. Kanallee immoo macaafa Isaayyaas irratti kunoo hin dubbifannaa jechuudha wajjin. Haa dubbifnu wajjin. Maal jedha? Bara Ooziyaan mootichi du'ee gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee handaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan argee jedha. Suraafeel isa gararraadhaan ni dhaabbatan. Tokkoon tokkoo isaanii koochoo jaha qabu turan. Koochoon lamaan fuula isaanii, koochoon lamaan miila isaanii golboobbatu. Koochoon lamaan isaanii balali'uun turanii. Walitti lallabanis qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa guutummaa lafaas ulfinna isaatiin guutuudha ni jedhanii turanii. Sagalee walitti lallabuu isaanii irraa kan ka'es hundeen jedha. Hundeen maali? Hundeen buusa balbala ni socho'e. Aarris manicha qulqullummaa keessa ni guute. Yommus ani wayyoo kaa ani nama arrabni isaa xuraa'e. Namoota arrabni isaa xuraa'e jidduu fi kan jiraadhu waanan ta'eef. Ijji koos Waaqayyo mootii maccaa kana argee fi nan badee jedhee nan iyyee jedha. Kana irratti Suraafeel warra achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsatti fuudhee harkatti qabatee gara kootti ni balali'e. Barbadichas afaan kootti buusee kunoo kun afaan keeti waan bu'eef yakki kee sirraa fuudhameera. Cubbuun kees siif dhiifameera naan jedhe. Eenyutu jechaadha kana? Ergamaa Waaqayyoo. Reetanii ergamoota Waaqayyoo wanti kabajamuuf kanaa jechuudha. Akkamitti akka ergamoonni Waaqayyoon ittiin galateeffatan Waaqayyoo biraa immoo nama gargaaruudhaafis akka dhufan macaafa Xoobiit boqonnaa 12 lakkoofsa 15 irratti immoo kunoo akkana nuun jedha. Maaliif wanta hundaa ragaan haasa'uu qabna kaa. Kan kadhannaa qulqullootaa gara Waaqayyootti ol baasan. Kadhannaa qulqullootaa gara Waaqayyootti kan baasan qulqulloonni eenyudha? Warroota dhiiga Kiristoosiin qulqullaa'an jechuudha. Kadhannaa qulqullootaa gara Waaqayyootti ol baasan kan gara gooftummaa Waaqayyoo isa kabajamee fi ol qabameettis kan galchan ergamtoota dursitoota yookiin hooggantoota kabajamoo torban keessaa Ani Rufaa'el tokkodha jechuudhaan yeroo inni dubbatu kitaaba qulqulluu irratti nuuf himamaa jechuudha. Ergaa Yihuudaa irratti immoo dursaa ergamtoota qulqulluu Mikaa'elii jechuudhaan Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti yoo ibsu mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti immoo samii irratti lolatu ta'e jechuudhaan hin dubbata jechuudha. Kun marti isaatiiyyuu kitaaba qulqulluu irra jira jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo irraa gara namaatitti akka dhufan
kitaabni qulqulluun akkanatti dubbata. Mee maal jedhaa? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti akkana jedha. በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶም ተዋጉ፣ ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲህ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለሙን ሁሉ የሚስተው ዲያብሎስ ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድርም ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ሰሚ keessattiidha lolli kan ta'e jalqabaayu. Inni samii keessatti lolli uumame kun immoo gaafa ergamoonni uuman keessan ana jedhee Saaxinaa'eliin gaafa inni of tuulummaadhaan gaafa dubbatu ergamoota Waaqayyoo bakka lamatti qoodaman jechuudha. Seexana kan jedhame jira, Waaqayyo warroota waaqessan Uraa'el, Rufaa'el, Mikaa'el, Gabri'eel jennee har'a ergamoota Waaqayyoo jennee warroota waamnu jidduutti lolli ta'e. Mikaa'el maqaa Waaqayyoo irra jira waan ta'eef, humna qaba waan ta'eef, Daabiloosiin dha'ee gara biyya lafaa kanaatti maal ta'eera? Gadi darbatameera. Samii keessatti iddoon hin kennamneefi isin warri biyya lafaa kanarra jiraattan isiniif wayyoo jedha kitaabni qulqulluun. Har'allee namoota kitaaba qulqulluurraa kan jallisu akka dhugaa hin hubanne kan godhu namni akka wal jibbu wal ajjeesu suusii garaagaraa keessa seenu akka dhugaa hin hubanne kan taasisu diina keenya kan ta'e Daabiloos kana jechuudha. Ergamoonni immoo gara Waaqayyootti nu fiduudhaaf, nu eeguudhaaf, nu tiksuudhaaf ergamootarraa gara keenyatti ergamanii jechuudha. Kana dubbata jechuudha. Wangeelli kan dubbatu. Nullee ergamoota Waaqayyoo wanti kabajnuuf ija Waaqayyootiin malee Waaqayyoon ala isaan akka hin kabajne hundi keenya hubachuu qabna jechuudha. Egaa abbaa hundumaa kan ta'e Waaqayyo uumama uumee seeraa fi sirna malee akkanumaan kan hin dhiifne ta'uu hubanna jechuudha. Bartanii Waaqayyo ergamoota kaayoo uumeef qaba. Kaayoo uumeef qaba jechuudha. Nuti seera Waaqayyoo kabajuu jechuun maal jechuudha? Waan Waaqayyoon kenne kabajuu jechuudha. Kabajuu jechuu akka ta'e kiristaanonni hundi keenya hubachuu qabna jechuudha. Kanaafuu ergamootaaf aangoo kan kenne Waaqayyoodha. Aangoo isaanii immoo kabajuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Egaa mee akka kitaaba Aksumaaroos irratti kaa'amee jirutti magaalota ergamoonni keessa jiraatan immoo haa ilaallu. Mee wajjin haa ilaallu. Akkuma duratti qoonnee magaalota sadan Iyoo'aar, Raamaa fi Erar. Magaalota jedhan kanarratti eenyutu aangoo qabeessa jedhu samii wajjin haa ilaallu. Iyoo'aar, Raamaa Haakaan Waaqayyoo samii Waaqayyoo samii maalirratti? Iyoo'aar irratti jechuudha. Waaqayyo samii Iyoo'aar irratti milikkita isinii godhaafanii maal jenaa? Waaqayyo samii Iyoo'aar keessatti qomoota ergamoota 40 ramadeera. Meeqa ramadee? 40. Maalirratti? Iyoo'aar irratti. Eda adeemnaa 40. Maal jenaa? Qoodee magaalaa isaa irratti keessattis isaanis bakka 4tti qoodee jedha. Iyoo'aar kana bakka 4tti jechuun jechuudha. 10 qoodee qoodee jechuudha Waaqayyoon. 10 si'a 4 meeqa ta'a? 40 jechuudha. Hooggantoota 4 illee magaalaa kanarratti ramadee jechuudha Waaqayyoon. Eshi Iyoo'aar bakka gamoo fooqii taasisee kutaa 4tti ishee qoodee jechuudha Waaqayyoon. Magaalaa isaa irra keessatti qomoo 10 qoodee Agaa'ist kan jedhamu ilaala jedhee isaan moggaase. Isa kanarratti aangoo kan qabeenyu ture Saaxinaa'eliin hoogganaa godhe ilaala. Kutaa Iyoo'aar bakka 4tti qoonnee arfan kaniin 10 hooggantoota godheefiira. Isa jalqabaa Agaa'ist isa jedhamu irratti Saaxinaa'eliin hoogganaa isaan taasise jechuudha Waaqayyo. Kutaa isa lammaffaa irratti immoo eenyuun taasise? Kiruubeel hoogganaa taasise jechuudha Waaqayyoon. Hisqeel boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti waan kana hin dubbata jechuudha. Magaalaa isa sadaffaa irratti immoo Suraafeel, Agaa'ist, Saaxinaa'el, Kiruubeel,
Suraafeel isa jedhamu sadaffaa irratti maal godhee isaan kaa'ee jechuudha. Arfaffaa irratti immoo 10 qoodee Haayilaat warra jedhan keessaa qulqulluu Mikaa'eliin hoogganaa taasise jechuudha. Gartanii moggaasee immoo ergamaa Kiruub jedhamu hoogganaa taasise jechuudha achi keessatti. Suraafeel qodee Suraafeel jedhee moggaasee booda ergamaa Suraaf jedhamu hoogganaa taasisee muude jechuudha. Magaalaa isaa arfaffaa irratti immoo qomoowwan qoodee Haayilaat jedhee moggaasee booda qulqulluu Mikaa'eliin hoogganaa taasisee isaan muudeera jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Phexros maal jedhaa? Ani hoogganaa raayyota waaqayyoo ta'an amma dhufeera jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti illee hoogganaa keessan Mikaa'el malee eenyuyyuu kan na jajjabeessu hin jiru jedhee akkuma dubbate. Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irrattis hoogganaan inni guddaan Mikaa'el ni ka'aa jedha. Hangafni ergamoota qulqulluu Mikaa'eliin yennaa Daabiloos wajjin falmetti waa'ee foon yookiin reeffa Musee yennaa dubbatetti gooftaan isin haa ifatu jedhee jechuudhaan Yihuudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti hin dubbata jechuudha. Amma as keessatti eenyufaatu muudamanii yoo jenne isa jalqabaa irratti eenyuudha? Saaxinaa'eelidha. Magaalaa ishee jalqabaa jechuudha. Yoo'aar bakka afuritti qoonneerra kutaa afuritti qoonneerra jechuudha. Inni jalqabaa eenyuudha? Saaxinaa'eeliin godhee jechuudha. Kiruub isa jedhu hoogganaa godhee Suraaf isa jedhu hoogganaa godhee Haayilaatii keessa immoo qulqullicha Mikaa'eliin hoogganaa godhee muude jechuudha Waaqayyo. Magaalaa kam irratti? Yoo'aar irratti. Raamaa irratti immoo magaalaa Raamaa Waaqayyo samii Raamaa keessa qomoo ergamoota 30 ramade. Raamaa keessatti meeqa isiniin jedhu Yoo'aar irratti 40. Raamaa keessatti immoo meeqa amma 30 jechuudha. 30. Qoodee magaalaa isheellee yookiin kutaa meeqatti qoodee amma 4tti qoodee jechuudha. Arfan kun 10 gaafa qabanii 30 ta'uu jechuudha. Raamaanis bakka 3tti qoodee magaalaa ishee jalqabaa irratti qomoowwan 10 qoodee Arbaab jedhee eega moggaaseen booda qulqulluu Gabri'eelin hoogganaa taasise jechuudha. Qulqulluun Gabri'eel amma isa keessaa samii meeqa? Raamaa keessa jechuudha. Yoo'aar kamidha? Qulqulluu Mikaa'el jechuudha. Qulqulluu Mikaa'eliin hin taasisee kutaa isaa isa lammaffaa irratti immoo Manaabirt jedhee moggaasee booda Rufaa'el hoogganaa taasise jechuudha. Hoogganaa taasise. Magaalaa ishee sadaffaa keessatti immoo Silxaanaat jedhuudhaan hoogganaan inni taasise eenyudha? Suraa'el. Kanaafuu as keessatti magaalota Raamaa bakka meeqatti qoodee? Bakka 3tti qoodee jechuudha. Isa jalqabaa irratti qulqullicha Mikaa'eliin, Rufaa'eliinii fi Suraa'el isa jedhamu maal godhe? Hoogganaa taasise jechuudha. Amma meeqa irra geenyeerra? 70 irra geenyeerra jechuudha. Erar keessatti immoo meeqa muudaa jennu immoo magaalaa Erar ishee jedhamtu keessatti Waaqayyo Erar keessaa qomoota ergamoota Saadom 30 ramadee jechuudha. Meeqa ramadee amma? 30 fi 70 walitti meeqa ta'u? 100 ta'u jechuudha. Kanaaf qomoowwan 100 kan jennu isa kanaaf jechuudha. Magaalaa isa jalqabaa keessatti qomoo 10 Waaqayyoon jechuudha. As keessatti kutaawwan 3 godheetoo Erar keessatti uumee jira. 10 keessaa Meekwaant jedhee moggaasee booda ergamaa isaa Saadaaqu'eel jedhamuun hoogganaa hin taasisee. Isa lammaffaatti immoo Liqaanaat isa jedhee Silaataa'eel ergamaa achi keessatti kaa'ee jechuudha. Melaa'ikt isa jedhu immoo kaa'ee Anaani'eel isa jedhamu ergamaa biraa hoogganaa hin taasisee jechuudha Waaqayyoon. Kanaafiyyuu magaalota
iyyoo aar irratti meeqa 40 raamaa irratti 30 erar irratti immoo meeqa 30 walitti 100 ta'an jechuudha. Amma magaalaa iyyoo aar keessatti jechuudha. Ergamaan kun Saaxinaa'eel kan Waaqayyoon ganeetoo bade jechuudha. Kanaafuu egaa ergamoonni Waaqayyoo haala kanaan uumamanii qomoo fi magaalota qoodaman dhala namaa fi uumaa hundumaa kan ta'e Waaqayyo jidduutti tajaajiluuf saffisu jechuudha hojiin isaanii. Waaqayyo irraa gara namaa, namarraa gara Waaqayyootti jechuudha. Waaqayyo bira dhiifamaa fi arjummaa isaa gara dhala namaatti gadi fidu. Kanas kunoo kitaabni qulqulluun akkanatti ragaa nu ba'a. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti kun akkana jedha. Maal nuun jedhaa? Yaa Daani'el ogummaa fi hubannoo akkasiif kennuuf amma gara kee dhufee jira jechuudhaan ergamaan qulqullichi Gabri'eel dubbata jechuudha. Kanaaf ergamoonni ogummaa, beekumsa, hubannoo nuuf kennuudhaaf, nu jajjabeessuudhaaf Waaqayyo irraa gara dhala namaatitti ergamu jechuudha. Eenyuun qarqaaru yoo jennu immoo nama Waaqayyoon waaqessan, nama Waaqayyo wajjin jiran, nama abdii hunda Waaqayyo irratti gatatan malee warra of tuulummaadhaan deddeebi'anis akka hin taane hubatamuu qaba jechuudha. Akkasumas kadhannaa fi aarsaa namoota gara Waaqayyootti ol geessu yookiin ol baasu kanaafis ragaa kan ta'u kadhannaa kee fi aarsaa kee yookiin kennaan kee gara Waaqayyootti ol bahee kan jedhu jecha sagalee ergamaa Waaqayyoo hubachuu hin dandeenye jechuudha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti kana caalaa maaltu barbaadamaadha? Tajaajilli isaanii inni guddaan garuu Waaqayyoo galateeffachuudha. Waaqayyo maal jechuudha? Galateeffachuudha. Yeroo hundumaa boqonnaa malee qulqulluu yaa gooftaa raayyoota Waaqayyoo jedhanii sadummaa fi tokkummaan kan jiraatu Waaqayyoon ni galateeffatu jechuudha. Akkuma duratti dubbanne Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti kana nuuf ibsu jechuudha. Maarri kiristaanotaa as keessatti wanti hubachuu qabnu inni jalqabaa ergamoonni Waaqayyoon uumuusaa, Waaqayyoon immoo maaliif akka uume immoo kaayyoo mataasaa akka ta'e. Inni jalqabaa Waaqayyo galateeffachuudhaaf, inni lammaffaa Waaqayyo irraa gara namaatti, namarraa gara Waaqayyootti akka isaan ergamanii wajjin ilaallee jira jechuudha. Kanaafuu ergamoonni Waaqayyoo kabajaan isaaniif malu ergamootaaf akka Daani'el faanti, Iyyaasuu faanti maal akka dubbatani arginee jirra jechuudha. Haa lakki nuti Iyyaasuu fa'aa Daani'el fa'aa hin caalle yoo jenne of tuulummaadhaan yoo deddeebine immoo akka daabiloosii ni kufna jechuudha. Kanaaf waan Waaqayyo kabaje ni kabajna, wanta Waaqayyoon jaalates hin jaalanne jechuudha. Nuti kana garaagarummaan warra Ortodoksiitii fi warra Protestaantii jechuudha. Warri Protestaantii of tuulummaadhaan yoo deddeebi'an, Ortodoksoonni immoo waan Waaqayyoo ta'e hunda isaatiyyuu kabajanii uumaa isaanii galateeffatu jechuudha. Ergamootaan uumaa keenyadhaa hin waaqeffannaa hin jenne nuti. Garuu waan Waaqayyoon kabajaa isaaniif kenne hin kabajnaa jechuudha. Kanaafidha ergamoota Waaqayyoo jennaan isaanii. Ergamoota Waaqayyoo erga inni maal isaan? Ergamoota Waaqayyoo maqumti kunuyyuu maal ibsa? Waaqayyo irraa kan ergaman, Waaqayyoodhaan kan uumaman jechuudha waan biraatiin. Kana wal qabatee ayyaana qulqulluu Gabri'eel muddee 19 ni kabajama akka biyya keenyatti iddoo garaagaraatti. Uummannis Harargee gara qullubbii Gabri'eel deemu jira, Hawaasa kan deemu jira, iddoo garaagaraa namni akkuma barbaadetti akka fedhii isaatiitti ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf hin deemu. Garuu seenaan kun eessarratti barraa'ee jira yoo jenne immoo macaafa Daani'el raajicha boqonnaa 3 hundasaa yoo dubbifne argachuu hin dandeenye jechuudha. Achirratti wanti nu hubachiisu keessatti maal jedhaa? Bara mootii jedha. Nabukadnezar namicha jedhamutu yeroo Israa'eloonni warra Baabiloon mo'amanii ijoolleen Yihuudotaa yookiin ijoolleen Israa'el jechuudha koloniidhaan achi biyya sanitti bitamanii yeroo isaan achi ga'anitti ijoolleewwan kuniin Azaariyaa, Anaaniyaa, Misaa'el booji'amanii achitti galanii turan. Mootichi
namoota bifa gaarii qaban ilmaan moototaa fi bulchitoota filatee aartii bulchiinsa mootummaa fi afaan Baabiloon akka leenjisuuf masaraa isaa keessa kaa'e. Eenyuun ijoollee kaniin jechuudha. Mootichi sun qooqa waan beekaniif aadaa uummatichaa waan beekaniif uummata san gorsanii mooticha kanaaf uummanni akka bitamuudhaaf gochuudhaaf ijoollee kaniin karaa masaraa mootichaatti akka galchee seenaan hin dubbata jechuudha. Ijoolleen sadan garuu mooticha qeequu jalqaban. Adeemsi mootichaa gochi isaa sirrii waan hin taaneef har'allee namni waaqayyoon sodaatu hojii hamaa hin deeggaru fuulduratti mormu hin sodaatu jechuudha. Har'a mana amantaa keenya keessatti wantoonni adda addaa yoo raawwatan namoonni arganii of jedhan baay'eetu jiru. Akkasii miti kiristaanota. Wanta gaarii ta'een gaariidha jennee jajjabeessuu, wanta gaarii hin taaneen immoo gaarii miti jennee gorsuu qabna malee sodaannee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Sodaannee dhiisuu hin qabnu. Ijoolleen kunniin garuu mooticha hin sodaanne. Masaraa keessa jiru wanti hunduu ta'eefii jira. Akkuma har'aa mootummaa jala fiiganii warroonni uummata miidhaa warroonni jiran jechuudha. Akkasii miti jechuudha. Kanaaf waan dhugaa ta'e fuulduratti mormuu qabna jechuudha. Artanii kana booda dargaggoonni booji'aman hundinuu mootii Nabukadnezar duratti dhufanii beekumsa isaanii yeroo madaalamu ogummaa fi hubannoo ijoollee sadanii warra kaan caala baay'ee akka caalu argamee jira. Ijoolleen kun jechuudha. Mootichis kanaan ajaa'ibsiifatee naannoo sadii irratti isaan muude. Eenyuun ijoollee sanii sadan jechuudha. Aangoo kenneefi. Maaliifuu baay'ee kennaa waaqayyoo isaan irra waan jiruuf jechuudha. Iddoo kenneef, aangoo kenneef bituu barbaade jechuudha. Mootichi kanaan ajaa'ibsiifatee naannoo sadii irratti yeroo sanitti warra Baabiloon filannoo fi muudama ijoollee irratti hinaaffaa waan qabaniif mootichatti hinaafuu akka hin dandeenyeef mooticha hiriyyaa isaa fi kan isa adda baasu akka danda'u ilaala. Ijoollee kanaa fi mooticha kana adda baasuudhaaf gocha biraa hojjechuu raawwatan jechuudha. Har'uma akkuma biyya keenya keenyatti amma wantoonni raawwatamaa jiru kana jechuudha. Ijoolleen kuniin mooticha sanii walitti buusuudhaaf hojiin isaanii hojii sirrii waan ta'eef adeemsi isaanii adeemsa sirrii waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda maal gochuu barbaadan karaa amantii isaaniitiin karaa amantaa isaaniitiin itti dhufuu barbaadan. Ijoolleen kun waaqayyo waaqessu hin beeku. Isaan garuu warra xaawotii waaqessuudha. Mootichis warra xaawotii waaqessuudha. Kanaafiyyuu waaqa keessii waaqessaa hin jiranii isa jedhuudhanii mootichatti dhaqanii himuu jalqaban. Gorsa isaanii fudhatee innis maal godhee fakkii ofii jechuudha wajjechiisee hooggantoota gurguddootaan abbootii qondaaltota, ajajoota, jaarsolii, bulchitoota, gorsitoota, warra abbaa seeraa kan ta'an aangoo gurguddaa warra qaban walitti qabee maal godhee affeerraa wayii taasise. Affeerraa san irratti immoo fakkii isaa jechuudha warqee irraa hojjisiisee bocee achiin booda labsii tokko dabarse. Labsiin sun maal jedhaa? Saboonni hundinuu fakkii mootichi hojjete sana eebbifamuutti dhufanii beeksistoonni kun akkas jedhani warroonni uummata kanan jechuudha. Yaa uummataa fi saboota afaan adda addaa dubbattan. Mootichis akkana jedha. Mootichi maal jedha? Akkana jedha. Sagalee xurumbaa, simboo, faaruu, sirba, faarfannaa, shubbisa. Kana hundumaa yoo dhageessan fakkii warqee Nabukadnezar mooticha dhaabisaniif sagadaayi inni jedhu labsiin uummatatti hin labsame jechuudha. Uummataaf hin labsame. Uummanni sun akka kana raawwatuudhaaf. Waan sin ajaa'ibu uummanni hundi isaatiiyyuu waan saniif yoo sagadanii ijoolleen sadan garuu dhaabatanii hafan. Kanaadha kan ilaala. Kiristaanummaan kanaadha. Kiristaanummaa yeroo kamiyyuu waan sii mijaa'e bichaadha fi miti waaqayyoon kan waaqessitu.
haalli waan sii mijaa'eef mana waan qabaatteef mana ho'aa keessa waan jiraatu konkolaataa waan qabaatteef qarshii waan qabaatteef miti waaqayyo kan galateeffatu. Yeroo cinqii keessattis yeroo makaraa keessattis waaqayyoon galateeffachuu qabda. Haa ta'u malee jedha sabni sun ijoolleen sadan ajaja Nabukadnezar mooticha akka hin fudhanne yommuu dhaga'an mooticha wajjin deemanii mootichatti isaan himan. Isaanis akkana jedhanii yaa mootii namoota maqaan isaanii Azaariyaa, Anaaniyaa, Misaa'el jedhanii warri ati biyya Baabiloonii keessatti akka hojjetan muudde ajaja kee saba Yihuudotaaf ni didee waaqayyoof hin saganne warra fakkii warqee hojjetataniif hin saganne jechuudhaan isaan maal godhanii maqaa balleessii jechuudha. Warroonni odeessituu warroonni taate mootichatti himan jechuudha. Mootichi kan yommuu dhaga'u aaree ijoollee sadan akka fidaniif ajaje. Bakka jiran irraa waamamanii itti dhiyaatan. Akkasumas warri waaqa isaatti dhiyaatan duubatti hafanii fakkii inni dhaabeef maaliif akka saganne mootichi sun gaafii gaafatee akeekkachiisas kenneef. Sagalee kana yoo dhageessan sagalee sirbaa kan waashintii kan xurumbaa yoo dhageessan sagadaa fi jedhan ijoolleedhaan. Sanaan booda ijoollee sadan akkana jedhan. Kanaan deebii isaaniif deebii yaa Nabukadnezar jedhanii ijoolleen. Kana deebii isiniif kennuu hin barbaannu jedhanii. Yaa mootii waaqni nuti waaqeffannu samii keessa jira. Abidda gubaa nu oolchuu danda'a. Harka kee jalaas nu oolcha yaa mootii. Yoo kun ta'uu iyyuu baate yookiin waaqayyoon yoo nu oolchu iyyuu baate waaqolii kee fi hin sagannu fakkii warqee ati dhaabdeefis hin sagannu jedhanii. Kana kalaala. Cimina ijoollee kanaa laala. Yeroo kanatti mootichi muufatee mootichi aaree uttaalee ijoollee kana jechuudha caalatti dachaadhaan ibiddi sun akka dabalamu godhee ijoollee kana maalitti gate ibiddatti gate. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin kan jedhaman jechuudha. Garuu ulfinni waaqayyoo jedha laala. Ulfinni waaqayyoo uuma abbootii keenyaaf haa ta'u. Maqaan isaanii ni faarfama. Isaanis bara baraan ulfinna qaban jechuudhaan waaqayyoon galateeffatu. Maal keessa ta'anii? Ibidda keessa ta'anii jechuudha. Yeroo kanatti ijoollee kana osoo ibiddi hin tuqne jechuudha. Osoo ibiddi hin tuqne warroota ijoollee kana ibiddatti gatan ibiddi uttaalee isaan akka rukute kitaabni qulqulluun ragaa nu ba'a jechuudha. Sanaan booda mootichi jechuudha ijoolleen kun ibidda keessaa bahanii inni mataan isaa jechuudha laala abidda keessa erga ijoolleen kun erga bahanii Anaaniyaa sodaa tokko malee boolla abiddaa keessatti deebi'ee jechuudha. Waaqayyoon ijoollee kana erga baaseen boodatti mootichi mataan isaa deebi'ee waaqayyoon hin galateeffate jechuudha. Hojii waaqayyoo dinqii waan ta'eef jechuudha. Achitti laala gorsitoo keessa tokko achitti namoota 4 bilisa ba'anii abidda jidduu deemanan argaa. Wanti isaan tuqe hin jiru. Mul'achuun isaa arfaffaan ammoo ilma waaqayyoo fakkaataa jedhan. Yeroo baay'ee kaakuu moofaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota fakkaachuudhaan akka mul'achaa akka ture abboonni hin dubbatu jechuudha. Ilma waaqayyoo jechuudhaan ragaa bahee jira jechuudha. Iddoo abiddaatti dhiyaatee ijoollee sadan akka bahan ajaja eenyuun mootichumti sun. Isaanis abidda keessaa bahanii warra achitti walitti qabaman hundi qaamni isaanii fi rifeensi isaanii Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el kan jedhamu. Uffanni isaanii rifeensa urgaa'umti aaraallee irra hin turre jechuudha. Yeroo kanatti mootichis amanee waaqayyoon akka galateeffate kitaabni qulqulluun ragaa nu bahaa jechuudha. Kana kaa waaqayyo ergamaa qulqulluu Gabri'eel erguudhaan ijoollee sadan abidda keessaa waan baaseef akkasumas dinqii ajaa'ibaa kan raawwate waaqayyo biraa ergamee ergamaa waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel waan ta'eef muddee bulii 19 ayyaanni kunni ayyaaneffamaa jechuudha. Ayyaana kana yoo ayyaaneffannu garuu akkamitti ayyaaneffanna? Akkamitti ayyaaneffanna? Waaqayyo irraa kan ergame ergamaa waaqayyoo Gabri'eel. Eenyutu erge? Waaqayyotu erge. Kanaaf waaqayyoodhaaf galata dhiyeessaarraa jechuudha. Nullee har'aa waaqayyoodhaan ergamaa kee
Gabri'eelin ergitoo ibidda biyya lafaa keessaa nu baasii. Gidiraa biyya lafaa keessaa nu baasii. Cubbuu keessatti akka hin kufne maqaa kee faarfannee akka jiraannu akkuma Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin ibidda keessatti si faarfachaa turan nullee biyya lafaa keessatti akka si faarfannuuf ergamoota keenuu ergii jennee ayyaana kana kabajna jechuudha. Garuu yeroo baay'ee hanqinni guddaa wanti mul'atu namoonni ayyaana kana hin kabajne jechuudhaaf iddoo garaagaraa deemaniitoo yeroo isaan hojii gadhee hojjetan argaa jirra waan ta'eef seerri mana kiristaanaa kabajamuu qaba jenna nuti. Yeroo baay'ee wantoonni mul'achaa jiran wantoota gadhee adda addaati waan ta'eef isaan sanirraa baraaramuun wantoota gadhee kanarraa of eeguun barumsa mana kiristaanaa waan hin taaneef akkasitti hubachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu ergamoonni waaqayyoodhaan walitti nu araarsuu waaqayyotu isaan uumee gaafa nuti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos murtoodhaaf gaafa dhufus ergamoota waaqayyootiin marfamee akka dhufu kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Warra gannat keessa jiranillee ergamoota wajjin qulqulluu jecha waaqayyoon faarfachaa gara samii ishee mootummaa bara baraa sanitti akka gallu kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Kanarratti maayidhaa wanti hubachuu qabnu ergamoota waaqayyoo hin jaalannaa, ergamoota waaqayyoo hin kabajna. Garuu maal hin goonu hin waaqessu. Garuu jaalala nuti isaaniif qabnu kan waaqayyooti gadiidha. Nama kamiyyuu abbaa fi haadha keetuyyuu waaqayyoo gaditti jaalatta malee waaqayyoodhaan olitti jaalatte taananii xaawutii waaqessaa jirtu. Ergama kamiyyuu waaqayyoo gaditti kabaja. Ija waaqayyooti ilaala. Ergamoota maqaa waaqayyootu irra jira. Gabri'eel, Uraa'eel, Rufaa'eel, Mikaa'el yoo jennu eel kan jettu maqaa waaqayyooti. Kanaaf ergamoota waaqayyoo jennaan ilaala. Saaxinaa'eliin har'a waamna. Diina keenya inni ergamoota waaqayyoo garuu waamna jechuudha. Kanaafiyyuu ayyaanni kun ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa ammas immoo biyya lafaa keessatti kufneetoo akka hin hafne diinni keenya diiyaabiloos yeroo hundaayyuu nu kuffisuu waan barbaaduuf ergamoonni waaqayyoo immoo waaqayyoo biraa ergamaniitoo ibidda kana keessaa akka nu baasaniif waaqayyoodhaan akka walitti nu araarsaniif ergamoota waaqayyoon kadhanna. Kun immoo kitaaba qulqulluutti barraa'ee jira. Daani'el qarqaaree jira. Daani'el maal jedhe keessattuu ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin ala kan na qarqaaru hin jiru jechuudhaan dubbate. Kanaafuu ergamoonni waaqayyoo nu qarqaaruudhaaf hin dhufu eeyyeen hin dhufu. Eenyu qarqaaru? Warra waaqayyoo ijoollee waaqayyoo ta'an qarqaaru jechuudha. Nuti dursa garuu ijoollee waaqayyoo ta'uu qabna. Waaqayyoon waaqessuu qabna jechuudha. Waaqayyoon amanachuu qabna jechuudha. Kiristaanota waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin